Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni fi jaalattoonni barumsa afaan Oromoo Qubeen Jenereeshin nageenyi badhaadha. Mata dureen barumsa keenya har'aa ergifannaa jechootaa ta'a. As keessattis maalummaa ergifannaa jechootaa afaan Oromoo jechoota yookaan qubee yookaan sagalee ergifate ni qabaa gaaffii jedhan deebisuudhaan bal'inaan ibsa waa'ee ergifannaa jechootaa kana irratti kennuudhaan waliin kan ilaallu ta'a. Kanaafuu haga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Afaan Oromoo akkuma afaanonni biroo jecha ofii isaanii hin qabne afaan biraa irraa ergifachuun itti fayyadaman ergifachuun ni fayyadama. Afaan sababa garaa garaatiin wanta ibsuu barbaade tokkoof jecha mataa isaatii yoo qadabe jecha afaan biraa keessatti beekamu sana sagaleewwan isaa waliin akkuma jiruun fudhatee itti fayyadamuu danda'a. Adeemsi jecha afaan tokko hin qabne afaan biraa irraa sagaleewwan jechichaa akkuma jiruun fudhachuun itti fayyadamu kun ergifannaa jechootaa jedhamuun beekama. Jecha ergifate kanaa fi jecha mataa isaa yoo argate garuu jecha ergifannaan itti fayyadamaa ture sana dhiisee kan mataa isaatti fayyadamuu danda'a. Garuu afaan irraa ergifatame sun jecha kiyya fudhatte jedhee hin gaafatu jechuudha. Keessumaayyuu afaanonni guddatan jedhaman jechoota afaan isaanii ta'an bal'inaan afaanota biroo keessatti akka malee akka ergifannaan itti fayyadamaman ni jajjabeessu jechuudha. Sanallee gochuudhaan afaanicha dhuunfachuun kan isaanii bakka buusuu barbaadu jechuudha. Kana irrattis afaanonni humna namaa ramadanii hojjechuu irrattis argaman ni jiru. Gama biraatiin afaanonni guddatanii fi wal morkii keessa jiran afaan isaanii afaan biraa irraa jecha akka hin ergifanne dhorkuuf humna namaa fi baajataa ramadanii haga hojjechuu jiraachuutti kan jiran ni jiru jechuudha. Gara afaan keenyaa afaan Oromoo yoo dhufne ammoo ergifannaa ofirraa dhorkuun hafee afaan biraa irraa ergifatanii haasa'uun akka nama beekumsa qabuutti waan ilaalamuuf of tuulummaan itti fayyadamuutu calaqqisa jechuudha. Kun ammoo dhiibbaa duraan afaan kana liqimsuuf balleessuuf itti yaadamee jechoota ergifannaan bal'inaan akka haasa'amu hojjetamaa ture sana daran dachaan dabalaa jechuudha. Kanaaf ragaan afaan Oromoo giddugala Oromiyaatti haasa'amu afaan Amaaraa waliin hangam akka makuuf yaalame namatti mul'isa. Yeroo ammaa kana qoosaan miidiyaa hawaasaa irratti afaan Oromoo afaan Amaaraan waliin makanii dubbachuu kun ergifannaa kana haalaan jajjabeessa. Dhaloonni dhufu ammoo abaluyyuu akkas jedhee dubbataa ture jechuun akka jechi afaan Amaaraa miidiyaa hawaasummaa kana irratti itti fayyadamamaa jiru sababa qoosaatiin jechuudha. Akka jecha afaan Oromootti ta'etti itti fayyadamu waan ta'eef fuulduree afaanichaaf yaaddoo guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Afaan Oromoo hangamillee jechootaan kan dagaage ta'us ergifannaa kan ofirraa dhorkaa kan deemu yoo hin taane liqimfamuun isaa ifa galaadha jechuudha. Kanaaf ergifannaa jechaa dura hanga danda'ametti jecha afaan Oromoo hin qabne jennuuf godinaalee Oromiyaa keessas barbaaduun yoo jecha hiikaa jecha barbaanne sanaaf dhabne moggaasuu yaaluu qabna jechuudha. Garuu afaan ergifannaan jechootaa kun afaan keessatti baramaadha jechuudha. Homaa rakkoo hin qabu. Wanna hiika mataa keenyaa dhabneef ergifannee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf teeknooloojiin har'aa hedduu babal'ataa jiru. Sababa sanaatiin jechuudha afaanonni guddatan jedhaman kun afaan saayinsii ta'aniiru, afaan teeknooloojii ta'aniiru. Meeshaalee isaan oomishanii nutti argan sana maqaadhuma isaan itti waamaniin waamuuf dirqamna. Sun immoo ergifannaa jechootaa fida jechuudha. Kanaaf yoo hiika mataa keenyaa jecha sanaaf dhabne akkuma jiruun ergifannee itti fayyadamuu dandeenya. Garuu yoo jecha sanaaf hiika argachuu dandeenye bakka buusuun yookiin moggaasuun itti fayyadamuun gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf jecha moobaayilii jedhu oomishamee nutti ergama. Jechoota meeshaan
ICT faana wal qabatu ka teeknooloojii saayinsii faana kan wal qabatan hundi isaanii egaa sababa afaan sun guddateef afaan saayinsii fi teeknooloojii ta'ee fi akkuma jiruun wantoota isaan nutti ergan kana fudhannee itti fayyadamuudhaaf dirqamna. Sana keessatti ergifannaan sun dirqama waan nuti ta'eef ergifannee itti fayyadamuu qabna jechuu yoo sana hin taane akkuma feeteen jecha barbaade fuunee ergifachuun itti fayyadamuun kun sirrii miti. Fuulduraaf illee wanna sirreeffamuu qabu jechuudha. Afaanonni guddatan illee jecha hiika isaa dhabaniif akkuma jiruun fudhatanii itti fayyadamuuf dirqamu jechuudha. Fakkeenyaaf jecha afaan Oromoo keessatti beekamu tokko kan bokkuu jedhuuf hiika mataa isaanii waan hin qabneef jechicha akkuma jiruun fudhachuun itti fayyadamuuf dirqamuu jechuudha. Sababni isaa afaan Ingilishii keessas yoo deemne bokkuu kan jedhuuf hiika kallattii hin qabaatan hin argatan jechuudha. Meeshaan sunillee wanni sun kan saba Oromoo keessatti itti tajaajilamuu fi kan beekamudha. Isaan biratti immoo ulee jedhanii jecha bokkuu jedhu kana ibsuun hin danda'amu jechuudha. Bokkuun ulee miti. Kanaafuu jecha kana akkuma jiruun fudhatanii itti fayyadamuu jechuudha. Jecha kana ibsuudhaaf kun afaan keessatti ergifannaa afaanii keessatti wanna baramaa fi waliin haasaa waliigaltee namoota afaan kana dubbatan gidduutti taasisuudhaaf dirqama ergifannaa jechuudha. Afaan tokko jechoota akka ergifatuuf dhiibbaan adda addaa jiraachuu danda'a. Isaanis dhiibbaawwan gama siyaasaatiin, gama quubsumaatiin, diinagdeedhaan, koloniidhaan, teeknooloojii fi kan kana fakkaataniin dhiibbaa afaan tokko akka jechoota ergifatu isa taasisu danda'a jechuudha. Sabni afaan garaagaraa dubbatu adeemsa jiruu fi jireenya walitti isaan fidu keessatti haasa'ee walii galuudhaaf jechoota adda addaa walirraa ergifata jechuudha. Keessumaayyuu afaanonni quubsumaa lafaan wal daangessan keessatti dubbatamu jechoota hedduu walirraa ergifata. Afaan Oromoo fi Amaaraa yoo fudhanne ilaalle jechoota hedduu walirraa ergifataniiru jechuudha. Kamtu irra ergifate kan jedhuuf qorannoo bal'aa barbaada malee afaan Amaaraa jechoota ergifatte galchi osoo jedhame duwwaatti waan hafu fakkaata jechuudha. Sababni isaas afaanota hedduu irraa akka ergifate qorannoon ni agarsiisa. Afaan Oromoo hoo jechoota hagam ergifate, afaan kamirraa ergifate kan jedhus qorannoo kan barbaadu ta'a jechuudha. Afaan Oromoo jecha mataa isaa osoo qabu ergifachuun barbaachisaa miti. Iddootti jecha mataa wanta tokko jecha mataa isaatiin ibsuu dadhabetti garuu ergifachuun rakkoo hin qabu jechuudha. Bu'uura ergifannaa jechootaa kanaan yoo ilaalle afaan Oromoo jechoota ergifata malee qubee ergifatan hin jechisiisu jechuudha. Jechi yeroo ergifatamu ammoo sagaleewwan isaa waliin akkuma jiruun fudhatama jechuudha. Afaan Oromoo sirna barreeffama isaaf qubee laatinii fudhatee itti fayyadamaa jira jedhama. Garuu dhuguma qubee laatiniin kuni kan laatiniiti qubeen jedhame kun kan laatiniiti kan jedhu gaaffiidha. Sirni barreeffama warra Kuush biqiltuu Papyrus jedhamu irratti barreeffamuu akka jalqabe qorannoon ragaa baha. Warri Kuushis osoo hin kufiin dura qaroomina addunyaa fiixee irra akka turan beekamaadha. Yeroo sanatti sirni barreeffama qubee warra Kuush kan afaan laatinii kan kiyya jedhu kana akka ta'e ni shakkamaa jechuudha. Afaan laatinii kan jedhamu kun amma lafa irra jira jedhanii of gaafachuun gaariidha jechuudha. Maaliif dhabamsiifame afaan kuni? Jiramoo dhabamsiifameera? Maaliif dhabamsiifame? Deebiin durumayyuu hannaaf akka tolu qabeenya qaama biraa kan waan hin jirree gochuun gara dabarsuuf malee afaanichi jiraachuu isaayyuu nama shakkisiisa jechuudha. Qorannoon jabaas dhimma kanarratti barbaachisaadha. Sababni isaa qubeen sun kan eenyu akka ta'e abbaaf galuu qaba waan ta'eef jechuudha. Afaan Oromoo jaarraa 17ffaa keessayyuu qubee mataa isaa qabaachaa akka ture hayyoonni ni dubbatu. Ragaaleen kan agarsiisanis hedduun kaa'amanii akka jiran hayyoonni ni dubbatu. Garuu maaliif dhaloonni akka hin barreef dhoksame kan jedhu gaaffii Oromoota maraa ta'uu qaba. Osoo qubee mataa isaa qabu akkamiin afaan Oromoo qubee laatinii jedhame sana
fayyadamee fi dhuguma qubichi kan laatinii kan jedhame suni kanuma laatiniitii kan jedhus qorannoo barbaada. Erga afaan Oromoo sirna barreeffama qubee laatinii fudhatee jenne akkamiin deebinee qubee kanneen ammoo ergifate jennare. Silumayyuu qubee laatinii ergifatee itti fayyadamaa jira jecha qubeen 29 kan afaan Oromooti. Kan afaan afur immoo qubeewwan kanneen akka paa, vaa, zaa fi tsaa jedhaman ergifannoodhaan itti fayyadamaa jedhanii mana barumsaattis yegguu barsiisan ni dhageenya ni argina. Qubeewwan kunneen akkamitti ergisaa jedhama yoo jettuun ammoo lakki qubee miti sagalee ergifatee siin jedhu afaan Oromoo. Sagalee akkamii ergifate yoo jettuun ammoo lakki jecha qubee kanneeniin ka'an ergifataa jedhaniitu kanaaf deebii kennuu yaalu. Akka fakkeenyaattis jechoota akka poolisii, paastaa, viillaa, vitaaminii, vaayirasii, zayitaa, zeeroo fi kan fakkaatan jecha ergifannaati jedhu. Dhuguma jechi kun jechoota ergifannaati. Garuu afaan Oromoo jechoota kana qofatti miti kan ergifatee fayyadamu. Jechoota qubeewwan kanneeniin ala barreeffamanis ergifachuudhaan itti ni fayyadama. Tarii irratti jechoonni afaan Oromoo bu'uura irraa kan afaan Oromoo ta'e kan sagaleewwan qubeewwan kanneen qaban of keessaa qabu qabaachuu dhiisuu danda'a. Boru garuu sagaleewwan qubeewwan kanneeniin of keessaa qaban qabaachuu hin danda'u jechuu miti jechuudha. Fuulduratti qabaachuu danda'a. Afaan ni guddata, dagaagaa deemaa qubeewwan biroollee dabalatee sagalee biroo yoo kan dabalatee of keessatti waamu yookiin ittiin waa moggaasu qabaata ta'e qubeen biroollee dabalachuu haga danda'utti deemuu danda'a jechuudha. Afaan ni dhalata, ni guddata. Yoo afaan sabattiin dubbatu hin qabaanne deebi'ee ni du'a jechuudha. Kanaafuu afaan Oromoos qubeewwan kanneen qofa otoo hin ta'in kanneen biroos isa barbaachisuu danda'u. Yeroo sana qubeewwan biroositti dabalatee akkuma jenne immoo qubeen kan isaa ta'e sun qoratamee gaafa argamee ba'eefiyyuu qubee kanarraa garsanattis jijjiiramuu danda'a yookiin immoo qubeenumti kuniyyuu kan isaatis yoo jedhame abbaaf galee ittiin deemuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf jechatu ergifatama malee qubeen ergifatame isaan kana qofa jedhamee adda baafamee barsiisuun kun dogoggoraa jechuudha. Afaan Oromoo jechoota sagaleewwan qubee ergifataman jedhaman kanneen ala hedduutti akka fayyadamu beekamaadha. Itti fayyadamaas jira. Isaanis jechoota akkamii akka ta'anii fi afaan kamirraa akka ergifataman gabatee armaan gadii keessatti tarreessuudhaan ibsamuuf yaalameera. Balaliyaa yookiin baabur baallee kan jedhu jecha handhuuraa Oromooti. Roopphilaa kan jedhu afaanota Awurooppaa irraa fudhatame yookiin ergifatame jechuudha. Jechi biraa ittiin ibsamu xiyyaara. Xiyyaara kan jedhu kan immoo afaan Arabaa irraa fudhatame. Akka ragaan barumsa afaan Oromoo kutaa 12ffaa agarsiistu jechuudha. Afaan Arabaa irraa akka fudhatamedha. Taliiga yookaan malbultii jechuun immoo siyaasa kan jedhu jechi ergifatame siyaasa kan jedhu afaan Arabaa irraa ergifatame jechuudha. Taliiga yookiin malbultii jechuun jecha afaan Oromooti. Siyaasa kan jedhu immoo afaan Arabaa irraa fudhate jechuudha. Poolitikaa kan jedhu afaan Xaaliyaanii irraa fudhachuun yookiin ergifachuun itti fayyadamaa jira jechuudha afaan Oromoo. Barroo kan jedhu handhuuraa yookaan jecha afaan Oromooti. Kitaaba kan jedhu ergifachuun afaan itti fayyadama. Innis afaan Arabaa irraa ergifatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Konkolaataa yookaan konkolee kan jedhu ammas jecha afaan Oromooti. Handhuuraa afaan Oromooti jechuudha. Makiinaa kan jedhu afaan Xaaliyaanii irraa fudhachuun itti fayyadamaa tureera. Waaqa yookaan ruuda jechuun jecha afaan Oromooti. Samii
jedhee kan fayyadamu immoo afaan Arabaa irraa fudhachuudhaan samii jedhee ergifatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Jechoonni akka jabanaa, chaappaa jedhan afaan Arabaa irraa ergifatamanii jechi firii macaafa immoo afaan Amaaraa irraa ergifatamanii jechoonni akka kootii, shiinii jedhaman immoo afaan Xaaliyaanii irraa kan ergifatamanidha. Shaamizii kan jedhu afaan Faransaay irraa ergifatame. Korreentii kan jedhu afaan Xaaliyaanii irraa. Jechoonni elektirika, televiziinii, viidiyoo jedhaman kun afaan Ingilizii irraa ergifatamanii har'ayyuu itti fayyadamaa jira jechuudha afaan Oromoo. Asirratti wanti qalbeeffatamuu qabu afaan tokko jechoota kan ergifatu yoo dhabe duwwaa osoo hin taane osuma qabuus akka ergifatu hubachuun gaariidha jechuudha. Kun kan ta'u walquunnamtii fi dhiibbaa uummanni afaan san dubbatu uummattoota biroo wajjin qabuun jechuudha. Afaan egaa dandeettii humna gaafata jechuudha. Akkuma diinagdeedhaan, siyaasaan guddatu afaan biroo isaan gadii jiran irratti dhiibbaa godhuu danda'a jechuudha afaan suni yookiin uummanni afaan sana dubbatu. Sababni isaa walitti daldaluun jira, waliin jiraachuu keessatti hawaasni afaan tokko dubbatu afaan biroo irratti dhiibbaa godhuun jechuun ergifachuun akkatti tajaajilamu taasisuu danda'a jechuudha afaan biroo. Dhiibbaan kunis karaalee adda addaa dhufuu akka danda'u beekuun gaariidha. Isaanis ollummaadhaan dhufuu danda'a. Walquunnamtii adda addaa kan seenaa, aadaa fi amantii fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Haaluma kanaan afaan Oromoo karaa lamaan dhiibbaan irra jira jechaadha. Kan garboomfataa Habashaa waggoota 150 olii irra jira. Kan biraa kan warra Awurooppaa fi warra Ameerikaas irra jira jechuudha dhiibbaani. Yeroo ammaa kana kan biraa hafee afaanota uummattoota Awurooppaa kan karaa saayinsii fi teekinooloojiin samii tuqan irratti illee dhiibbaan afaanota afaanuma isaaniitiin jechuudha. Afaan kanneen akka Jarmanii fi afaan Faransaay fa'aayyuu dhiibbaa afaan Ingilizii olaantummaa aangoogan super power akka USA Ameerikaa duuba jiruun dhiibbaan irra jira jechuudha. Afaanota akkas dagaagan kan irrattiyyuu jechuudha. Afaan akka Jarmanii fi afaan Faransaay irrattiyyuu afaan Ingilizii dhiibbaa irratti godhaa jira jechuudha. Sababni isaa immoo USA'n duuba jirti. Super poweriidhaanii dhiibbaa irratti godhaa jiru jechuudha. Jaarmanoonni ijaarsa kana jala deemanii ergisaa barbaachisaa hin taane to'atu yookiin to'achuuf carraaquu ijaarratanii qabu jechuudha. To'annaa gochuudhaaf qaama ijaarratanii wanna kana dhorkuudhaaf ergifannaa hin barbaachisne dhorkuudhaaf irratti hojjetan ni qabu jechuudha. Warri Faransaay immoo saboota Awurooppaa hundaa caala afaan isaanii akka ergisaa afaan Ingilizii kan hin barbaachifneen hin weeraramneef karaa akadamii afaan Faransaayitiin ifumatti dura dhaabbachaa jiru. Kanaan wal qabatee har'a uftultoonni Ameerikaa fi Ingilizii tokko tokko afaan isaanii akka gandeen addunyaa mara hulluuqee galuun bakka afaanota biroo bu'uun ifumatti. Kanaan wal qabatee har'a uftultoonni Ameerikaa fi Ingilizii tokko tokko afaan isaanii akka gandeen addunyaa mara hulluuqee galuun bakka afaanota biroo bu'u ifumatti dhaadachaa jiru. Isa kutaniyyuu ifumatti ija nyaachuun afaan tokkicha callaatu addunyaaf barbaachisa jechaa uummattootaa fi afaanota addunyaa kanneen lakkoofsaan gara 6,000 ta'anii irratti qoosaa jiru jechuudha. Dhiibbaan humnaan dhufu kun dura dhaabbannoo cimaa waan uumuuf lafarraa duguuggaan afaanotaa aadaa fi uummattoota addunyaa fiixaan ba'uu hin danda'u jechuudha. Dura dhaabbannaa waan qabaatuuf kanaaf hawaasni Oromoo illee cimee afaan isaa afaan Oromoo ergifannaa jechoota hin malle irraa eeggata. Dagaagina afaan isaaf dalaguu qabaan dhaamsa keenya barumsa keenya irraa mata duree ergifannaa jechootaa jedhu
asuma irratti goolamne jirra. Hanga sagantaa keenya biroo wal arginutti nagaatti.